Ogummaa hawaasaa keessaa kan waraabame, jireenya uummataan qoosaa uumame, waan jiruuf namni qalbiitti qabu irratti hundaa'ee seenaa barreeffame. Hedduun keessan beektu kaan reefu dhageessu, qoosaas keessatti hammatameen kaan kolftaniittu kaanis kolfuuf jirtu. Barreessichis eessaayyuu hin fidne, jireenya isin jiraattanitti seenaa uume jechootaan mi'eessee isiniif dhiyeesse. Anaaf Dinsirii barreessee kan isiniif dhiyeesse Abdiisaa Balaachooti. Kutaa lammaffaan akka itti aanutti dhiyaata. Silaa harka kaasuun dhiisu, rukuttichis deebii kiyya faana irraa hin hafne. Kutaa barnoota afaan Oromoo ture. Kan nu barsiistu immoo barsiistuu keenya dubartiiti. Sirna tuqaalee erga barsiisteen booda akka nuu galee hubachuuf gaaffilee nuuf dhiyeessite. Ana qaxalee kee duras namni harka baasu akka hin jirre ati yuunii beektaam ture. Hudhaan maaliif fayyada? Jette barsiistuun keenya. Gaaffii ishee jalqabaa ta'uu isaati. Anis akka dabareen nageen bakka hin taa'u wal ka'ee of ajjeesuuf deebii jettu kenneef hin arganne. Gaaffii dhumaan sii fedha. Qoodduun maaliif fayyada? Qoodduun immoo barsiistu. Abbaa manaa fi haadha manaa, sabaaf saba, hiriyoota, akkasumas gosa addaan baasuuf yoon jedhuun dubbiin kiyya waanuma amaleeffatamte sanaan xumurame. Gaafa biraas ammoo galgaala dubbisa keessaa jechuun gaaffii nuuf qopheessitee dhiyeessite. Kan isa dhaggeeffachaa jiru akka ittiin tolle osoo beeku namni oduu utuu addaan hin kutin callisee odeessu eenyudha? Jettee barsiistuun keenya. Gaaffii dubbisa galgaala keessaati. Har'a garuu dura harka baasuu carraan naaf hin laatamne. Erga barattoonni kaan waan isaanitti fakkaate deebisaniin booda kan nagahe. Innis dabaree argadheen bakka hin taa'e ol ka'uun tole barsiistu. Gaaffiin kun deebii lama qabaachuu danda'a. Yoon jedhu mataa raastee akka itti fufu na akeekte. Inni tokkoffaan barsiisota. Inni lammaffaan immoo namoota siyaasaa oofan, keessattuu bulchitoota gandaa fi aanaa fa'a. Ol darbee immoo mootummaadha. Utuun deebiseen fixin barattoonni martuu harka waliin naaf rukutan. Anis gammadaan gara teessoo kootti deebi'e. Barsiiftuun garuu tasuma utaaltee tapharran jira seete isa jettu luka koo tokko fannistee qilleensa gubbaa dhaabde. Na qonxoxxeen se'in qabaataaf kiina qabde malee. Qonxoxxaan gaafa sanaa ammallee qalbiitti naafee yeroo hedduu rifaatuudhaan irribaan dammaqsa. Adabbiin koo osoo kanaan dhaabbatee maal nama dhiba? Ati kophaatti qoramuu qabda. Siin kophaattan si qora jechuun barattoota kaanirraa kophaatti adda baastee moggaana keesse. Achiin boodas gaaffilee barsiistuu afaan Oromoo ta'uu ishee shakkisiisan tarreessuun na jala keesse. Gaaffiin ishee tokkoffaan akkana jedha. Waliigalteen wucaalee eessatti mallatteeffame? Anis yeroon fudhanne waraqaa irratti jedheen deebii koo barreesseef. Lammaffaan ammoo abbaa manaa fi haati warraa akka wal hiikaniif sababni isaanii inni guddaan maali kan jedhu yoo ta'u, deebiin koo wal fuudhuu isaanii kan jedhu ture. Gaaffii isheen sadaffaa Abbabaan Biqilaa yoom dhalate kan jedhu yoo ta'u, deebiin kiyyas gaafa haati isaa miixattee isa deesse kan jedhudha. Gaaffiin ishee afuraffaa fi inni dhumaa namni maaliif bishaan dhuga kan jedhu ture. Anis qalama kiyyaan waraqaa irratti deebisaa kan hin barreesseef namni bishaan kan dhugu akka buddeenaa alanfatee nyaachuu waan hin dandeenyeef kan jedhudha. Deebii gaaffii ishee ni madaala jedhu akkuma hin deebiseen waraqata kiyya gara ishiitti geessee itti kenne. Isheenis na harkaa futee erga ilaalteen booda seeqaa amma ati nama jettee na gaafatte. Eeyyee barsiistu. Lafa ilaalaan deebiseef. Ati nama natti fakkaattu. An namuma akka keetii tasumaayyuu argee hin beeku. Namni maalirraa akka uumame ni beektaa ammati? Naan jette aariidhaan ija dimeeffattee. Eeyyee barsiistu. Abbaa fi haadha isaa irraa uumame yoon jedhuun ammas rukuttaa biraan rukutte. Namni abbaa fi haadha isaa irraa uumamne moo gaaffiin jedhu erga rukutameen booda mataa keessa naanna'uu eegale. Amma mana ga'ee haadha koo gaafadhuttis dhugaadhaan seene. Harme har'a barsiistuun namni maalirraa dhufe
jettee na gaafannaan abbaa haadha isaarraa jedheen deebiseef. Ishiin garuu sirrii miti jettee arguutti ani isinirraa hin dhufne arme muummaan gaafadhe. Ishiinis erga kolfiteen booda anarraa dhufte sareekoo garuu akka walii galaatti namni biyyoorraa dhufe waaqni biyyoodhaan hafuuratti baafannaan foon uffatee hafuura horatee addaam ta'ee uumame. Nuti sirraa baay'annee uumamne naan jette. Gogaa kiyyan ilaali foon malee dhokkee miti. Dhokkeenis irra hin turre. Utuu dhuguma biyyoorraa uumamne ta'e gaafna qontotaan silaa ani folloqee caccabeen dhumuun tureere kun waan fakkaatu miti. Deebiin ishii na amansiisuu dinnaan gaafa abbaan galuu eegee erganni tasgabbaa'een booda gaafii wal fakkaataa gaafadhe. Akkuma amala isaa har'as machaa'ee ture. Namni jaldeessarraatii dhufe waggoota dheeraan dura miila afuriin utuu deemuu jijjiirama dhaawataan yeroo keessa suutuma ol jechaa dhufuun sadarkaa irraa arge. Namni addunyaa kanarra jiru marti waggoota miliyoona hedduun dura jaldeessa ture jechuudha naan jedhe arraba isaa dhugaatiin saqaalamtee dubbachuu isa dhorkitu faana wallaansoo wal qabaa. Haati koo dhoqqee na goote inni immoo jaldeessaan na firoomse eenyummaa koo bitanatti galchan. Anis akkuma deebisaa dhageen gara harmeetti fiigeen harmi maaliif sobde jechuun waan abbaan naan jedhe himeef. Kasiin jedhee jettee na gaafatte akkuma deebisaa narraa dhageessen. Eeyyee harme innoo jaldeessarraa dhufne naan jedhe yoon jedhuun maarreen dogoggorre aanaa koo. Inni akkaataa dhufaatii maatii isaatti sitti himate ani immoo akkaataa dhufaatii maatii kootiin sitti hime jettee yaada isaanii lamaan walitti araarsite. Ganama ciree kiyya nyaadhee gara mana barumsaa deemuuf yoon hirribaa ka'u abbaan deemee ture. Biddiqtuun immoo meeshaa qabduu fi uffata ishee guurrachuun peestaalaan qabattee golgeera dhaabbatteetti. Anis akkuman kutaa kiyya keessaa uffadhee ba'een argeen maal inni biddiqtu maaltu maal ta'e deemuuf immoo yoon jedhu haati koo dhageessee dhufuun biddiqtu qophooftee jirtu argitee rifaatuudhaan maal taate indalaa eessa deemuuf jetta jetteen mudhii ishee qabattee. Yoo isin qarshii 500 hin kaffaltan ta'e kanarra mana kana hin taa'u jettee uruu dhiibaa. Sanuu akkaataan dubbii ishee kan duraarraa jijjiirameera. Miiruma isiin ittiin haasoftuyyuu kabajaa fi ulfinaa haadha koof qabdu kan an beeku hin turre. Waan haaraa maaltu argamnaan al tokkoon qarshii 300 dabaltu malee naan jettan talaa meenatti himee jetteen haati koo aarteetti. Maal taate giiftiin immoo isayyuu waan haaraa maaltu argame jettu jechaa erga meeshaa ishee walitti qabatte lafa godhatteen booda sababa gurguddaa 3 qabayyuudha kanaan qarshii 300 dabaleef jette quba ishee 3 nu agarsiisaa. An barruulee kiyyan qajeelfataa isaan dhaggeeffadhu. Meenatti madara kan kee horaa jira jetteen haati koo ajaa'ibsiifannaan. Tokkoffaan jettee quba ishee 3 agarsiiste keessaa tokko gadi qabdee tokkoffaan huccuu tokko suudhaan anatu sin caala. Dhugaa jettaa eenyu kan akkasiin jedhee sitti hime immoo jetteen haati koo harka ishee lamaaniin mudhii qabattee miira ajaa'ibsiifannaatiin. Maal taate giiftiin immoo gooftaadha kan biraa eenyutu natti hima. Tole lammaffaan immoo nyaata mi'aawaa fi gaarii ta'e hojjechuudhaanis isinirraa akkan wayyu gooftaan faara deddeebi'anii natti himaniiru. Sababni kiyya inni guddaa fi inni dhumaa immoo jettee quba ishee 3ffaa qofaa hafee erga gad deebisteen booda tapha siree gubbaattis isinirraa akkan caalu waan natti himameef jette qaanii malee. Annan rifadhe. Haati kiyyas rifattee anaan millattee erga deebiteen booda eenyutu akkasiin jedhe intala isas gooftaaf haadha siinan jedhama yoo jettuun akka nama hin argineettiin achi galagalee waanuman kaa'in barbaadutti ka'e. Lakki jette biddiiqtuun sagalee sodaa fi rifaatuutiin. Eenyutu akkas jedhe ree? Eenyutu jedhe jettanii? Harka ishee lamaan qomatti qabattee walitti sukkuumaa deebisteef. Eeyyee eenyutu jedhe? Eeyyee eenyutu jedheen siin jedha? Waardiyyaa keenya garafaadha
Isatu natti hime jettee takka lafa takka immoo haadha kiyya ilaalaa. Handafeen barruulee fi kitaabota kiyya fudhee osoo cireenyaatiin ba'uuf ka'e. Gaafa kana haati koo rifaatuu fi sagalee xiqqaatiin suuta. Qarshii meeqa ture amma kanatti itti naaf dabalamu jette yoo jettu dhaga'aan mana gadhiisee ba'e. Yoo nagaa isa inni dugda ishee sukkuumuuf tapha seeteetiin jedhe keessa kootti. Itti fufa.